Itiyoophiyaan bara 2011 irraa eegalee dinagdee magariisaa jijjiirama qilleensaa dandamatu ijaaruudhaaf sagantaa shaaraa magariisaan dhaabbii biqiltuu karaa qindaa'e raawwachaa jirti. Sagantaa kanaan hanga bara 2018tti biqiltoota biiliyoona 50 marsaa lamaan dhaabuudhaaf hojii hojjetamaa jiruun waggoottan 5 darban biqiltuun biiliyoona 32.5 ol dhaabamaniiru. Bara kanas sagantaa kanaan biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuudhaaf karoorfame hojii ji'oottan gannaa hojjetameen biqiltuun biiliyoona 6.9 dhaabame yoo ta'u hagayya 17 guyyaa boruu biqiltuu miiliyoona 600 guyyaa tokkoon dhaabuudhaaf lammiileen biyyattii qophiin eeggachaa jiru. Naannoo Oromiyaatti sagantaa shaaraa magariisaa ji'a eeblaa eegaleen naannichatti biqiltuun biiliyoona 4.95 dhaabamuudhaaf karoorfame keessaa biqiltuun biiliyoona 4.4 ol kan dhaabame ta'uu kan himan biiroo qonna Oromiyaatti Daayirektarri misoomaaf kunuunsa bosonaa obbo Katamaa Abdiisaa naannichatti dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko boru gaggeeffamuuf qophiin hundi xumuramuu himaniiru. Biqilaa biliyoona 4.95 dhaabuuf karoorsine keessaa gara biqilaa biliyoona 4.475 dhibbeentaa 90 ol dhaabbiin kan gaggeeffame ta'uu isaati. Dhaabbiin kana boodaaf dhaabbii guyyaa tokko akka naannoo keenyatti biqilaa miliyoona 520 magaalaa fi baadiyyaadhaan aanaalee baadiyyaa Oromiyaa keessa jiraniin dhaabuudhaaf karoorsinee yeroo ammaa kana qophii hunda xumurree guyyaa dhaabbii sana eegaa jira. Sagantaa dhaabbii biqiltuu bara kanaa karaa teeknooloojiin deeggarameen hojjetamaa turuu kan eeran obbo Katamaan dhaabbii biqiltuu bara kanaaf lafa hektaara miiliyoona 1.3 adda bahee keessaa hektaarri miiliyoona 800 fi miiliyoonni 20 teeknooloojii GIS'n adda bahuu himaniiru. Bara kana xiyyeeffannoo guddaa kennameen lafa waliigalaa biqilaan irra dhaabbatu akka naannoo keenyatti jechuudha miiliyoona 1.3dha. Miliyoona 1.3 kana keessaa hektaaran jechuudha. Lafa hektaara 820 ji'ooreferensii ta'ee teeknooloojii GIS'tiin deeggaramee adda bahee keessumattuu misooma sululaa gaarreewwan hojii misooma sululaa irratti hojjetaman irratti xiyyeeffatamuudhaan kan adda bahee fi biqilaanis achirratti kan dhaabbate ta'uu isaati. Dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko hagayya 17 boru gaggeeffamuufis lafa hektaara 200,000 fi 72,718 irratti biqiltuun miiliyoona 500 fi miiliyoona 20 dhaabuudhaaf iddoo dhaabbii hawaasa hirmaatuu fi gosni biqiltuu dhaabbatus adda baheeraa kaasan. Dhaabbii guyyaa tokkootiif saayitii yookiin iddoo dhaabbii 4,351 maqaa godinaa aanaa gandaa sululaa fi iddoo addaa dhaabbiidhaa fi bal'ina lafa biqilaan kun irra dhaabbatu akkasumas immoo hawaasa dhaabbii kana irratti hirmaatu gosa biqilaa achirratti dhaabbatu wajjin adda baasuudhaan teeknooloojii kanaan deeggaramee saayitiin silaa amma kaase kun saayitiin 4,351 kun adda kan bahee ta'uu isaati. Odeeffannoo dhaabbii biqiltuu kana qaama argachuu barbaaduufis weebsaayitiin Oromiyaa Green Legacy qophaa'u kan jiran obbo Katamaan teeknooloojiin deeggaruun saganticha raawwachuun kunuunsa taasifamuu fi latiinsa dabaluuf akkasumas abbummaan akka hordofamuu fi ragaa sobaa hambisuufis kan gargaaru ta'uu himaniiru. Dhaabbii guyyaa tokkoon dhaabbii biqiltuu boru gaggeeffamuufis naannichatti hawaasni miiliyoona 21 ta'u akka hirmaatus himan. Dhaabbii guyyaa tokkoo kanarratti jechuudha. Hawaasni miliyoona 21 ol ni hirmaatu jedhameeti kan eegamu. Saayitii hunda irratti guyyaan kun keessumattuu bara kam caalaa qophii bal'aan taasifamee guyyaa kana hawwiidhaan dhaloonni lammiin kan eeggachaa jiru. Kanaaf qophiin barbaachisu xumuramee jira. Hojiin kana booda afu waa hedduun hin jiru. Keessumattuu lafatti buufanni biqilaa iddoo dhaabbiitirraa fageenya irra jirutti biqilaan erga geejjibamuu jalqabame already torban tokko guutee jira. Namni guddaan biqilaa 20 amma 25 jidduu dhaabuu akka danda'u ijoolleen immoo umuriin isaanii as garana jiran biqilaa 10 sanaa gadillee dhaabuu karaa danda'aniin qophii ga'aan taasifamee guyyaa sana eegaatii jira. Sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa bara kanaatiin biqiltuun qophaa'e keessaa harki 44 uwwisa bosonaaf harki 56 ammoo nyaata namaa fi beeladaa dabalatee tajaajila hunda galeessaaf kan oolu ta'uunis ibsameera.